Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaaf jalalaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu. Hordoftoonni amantii kiristaanaa martis baga ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos yookaas ayyaana qillee kan bara 2018 nagaadhaan isin ga'e. Ayyaana qillee kana sababeeffachuudhaan qophii addaa poodkaastiin faanaasniif qopheesseeti kan inni jiru. Qophii addaa keenya har'aatiin keessummaa tokko asitti affeerreetti kan nuti jirru luba Oftaanaa Badhaasa mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa biyya lallabaa magaalaa Shagaritti itti gaafatamaa kutaa seeraati. Isaa waliin turtii ni qabaanna. Keessumattuu hiikni dhalachuu Yesuus Kiristoos biyya lafaatiif qabu irratti kan xiyyeeffannu ta'a. Hanga xumuraatti nu faana bu'uudhaan nu hordofaa. Bakka jirtan maratti ammoo ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Luba Oftaanaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eegdani. Ulfaadhaa ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan asitti qophii addaa qopheessineeti kan nuti jirru. Sanarratti ammoo keessummaa nuuf taatanii asitti waan argamtaniif guddisnee isin galateeffanna. Mee hunda dura baga ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoosiin nagaadhaan isin ga'e kan jedhuun utuu jalqabneeti. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Hordoftoonni amantii kiristaanaa hundi keessan baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e baga walumaan geenyeen jedha. Isinillee baga ittiin isin ga'e ulfaadhaa. Mee ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos seenaan inni ittiin kabajamu barsiifni macaafa qulqulluu maal jedha kan jedhurraa utuu kaane seenaa isaatiirraa. Tole egaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin wal qabatee kitaabni qulqulluun haalli itti dhalachuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ittiin ibsu ergaa Phaawulos warra Galaatiyaatiif barreesse boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa kaanee gaafa ilaallu yeroon yommuu ga'uttis Waaqayyoon ilma isaa isa dubartii irraa dhalatee fi seeraa gadi ta'ee gara biyya lafaatti erge jechuudhaan jalqaba. Kanaaf asirraa wanti hubannu yeroon yommuu ga'u kan jedhu kuni dursee beellamni wayii jiraachuu yookiin immoo waan karoorfame jiraachuusaa kan nutti argisiisudha. Kanaaf egaa hayyoonni mana kiristaanaa akka nu barsiisanitti yeroon yommuu ga'utti kan jedhu kun yeroon isaa yeroo Addaam jannata ari'amurraa kan ka'udha. Addaam abbaan keenya jannata keessa akka jiraatu gammachuudhaan akka jiraatu Waaqayyoon isa uumee waan hundumaa waan dhala namaatiif barbaachisu gammachuu isaatiif waan ittiin jiraatu hundumaa waan isaaf barbaachisu kana achi keessatti qopheesse. Kana biratti immoo Addaam uumamtoota jannata keessa jiran kana hundumaa akka bituuf akka bulchuuf aangoo guddaa kennee fi jannata keessatti akka uume kan nu barsiisudha. Egaa kana booda Addaam abboommii isaaf kenname sana aangoo isaaf kenname sanarra darbee waan hin raawwatiin jedhame raawwachuu isaatiin jannata keessaa ari'ameera. Sababa jannata kana keessaa ari'ameef Addaam gaddeet gaabbee balbala jannataa fuulduratti kufee Waaqayyotti boohaa ture. Yeroo kana boo'icha isaa kana Waaqayyoon dhagaheet egaa ilmoo keerraan dhaladhee badiinsa kanarraa si oolchaa si fayyisa jechuudhaan Addaamiif waadaa galee ture. Egaa waadaan Waaqayyo Addaamiif gale kunis waggaa 5,500 booda raawwatameet kitaabni qulqulluun yemmuu yeroon ga'us Waaqayyoon ilma isaa isa dubartii irraa dhalatee fi seeraaf bitame yookiin seeraa gadi ta'ee gara biyya lafaatti erge kan jedhu kun kana nutti argisiisa jechuudha. Kabiraa raajonni raajii dubbatanii jiru. Waa'ee dhalachuu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akka inni samiirra bu'ee namarraa dhalatu dursanii raajonni karaa adda addaatiin raajii dubbataa turan. Raajii dubbachuu qofa miti kadhannaas gaggeessaa turan. Harka kee mirgaa yookiin irree kee nuuf ergi jechuudhaan ifa kee nuuf ergi jechuudhaan gara Waaqayyootti boo'aa turan raajonni. Egaa tsoomni guyyaa dhaloota Kiristoos dura uummanni kiristaanaa tsoomaa ture kunis kana wajjin kan wal qabatudha. Gooftaan akka bu'uuf akka dhalli namaa fayyina argatuuf egaa kadhannaa isaan gaggeessaa turan tsooma isaan taasisaa turan jechuudha. Kanaaf kanarraa ka'ee yeroo itti kadhannaan isaanii dhagahamu yemmuu yeroon ga'u kan jedhu sun yeroo itti kadhannaan raajotaa dhagahame sanatti yeroo guyyaan isaan raajii dubbataafii turan fakkeenyaaf raajichi Isaayyaas raajii isaa boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti durbii durbummaadhaan
ulfooftee ilma deessi maqaan isaas Yesuus jedhama jechuudhaan hiika isaa wajjin ka'a jechuudha raajichi Isaayyaas. Kanaaf egaa raajiin dubbatame kun yommuu itti raawwatamuu qabu guyyaan isaa gaafa gahu Waaqayyoon ilma isaa tokkicha ilma isa jaalatu gara biyya lafaatti ergee ilmi isaa kun immoo dubartii yookiin qulqulleettii haadha keenya dubaroo Maariyaam irraa dhalachuudhaan egaa seenaan kitaaba qulqulluu haala kanaan dhaloota Kiristoos ibsa jechuudha. Ayyee taateewwan mudatantu jiru. Taateewwan geggeeffaman durboo Maariyaam gara mooraa looniitti deemuun taatee hedduudha. Taatee sana nuuf kakaasa. Tole gaafa guyyaan gahu kana qulqulleettii haati keenya dubaroo Maariyaam ergamaa Gabri'eel samiirraa ergamee wangeela Luqaas irratti akkuma ibsamu wangeela Luqaas boqonnaa tokko gaafa ilaallu ergamaa Gabri'eel samiirraa ergamee qulqulleettii dubaroo Maariyaam akka isheen hafuura qulqulluudhaan ilma deessu ilmi isheen deessu kunis fayyisaa addunyaa akka ta'e nama akka hin ta'in dursee misiraachuu itti himee ture. Qulqulleettii haati keenya dubaroo Maariyaam sagalee ergamaa Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eel irraa dhageesse kana fudhachuudhaan gaafa isheen amantu akka jecha keetii naaf haa ta'u jettee gaafa isheen fudhattu egaa Waaqayyoo ilmi isaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gadameessa ishee keessa bule. Kana booda ulfooftee bakka jirtutti wangeela Luqaas boqonnaa 2:1 kaanee gaafa ilaallu Awugisxoos Qeesaar mootiin jedhamu yeroo moo'ee jirutti namoonni akka lakkaaman labsii baase jedha. Labsii baasee kana irratti hundaa'uudhaan namni biyya lafaarra jiru hundi akka lakkaamuuf labsii baafame kana irratti hundaa'uudhaan Yoosef akka ishee eegu kan kaadhimame Yoosef jaarsi yookiin maanguddoon kuni qulqulleettii haadha keenya dubaroo Maariyaam wajjin lakkaamuudhaaf sanyii Daawit waan ta'eef lakkaamuudhaaf gara magaalaa Daawit gara Beetelihemitti deeme jedha. Egaa yeroo sanatti labsii mootummaan baase kanarraa kan ka'e namoonni hedduun gara magaalaa sanatti imalanii waan turaniif magaalli Daawit baay'ee dhiphattee turte. Namoonni baay'een keessa turan. Namoonni dursanii iddoo qabataniiru namoonni iddoon qabatin immoo bakka itti boqotan bakka itti buufatan dhabanii rakkachaa waan turaniif maanguddoon kunis qulqulleettii haadha keenya dubaroo Maariyaam ishee ulfooftee jirtu ishee guyyaan da'umsaa ishee gahee jiru kana wajjiniin rakkataa tureet dhumarratti iddoo loon itti galan mooraa loonii bakka itti buufatan argataniit iddoo sanatti buufatanii egaa guyyaa itti lakkaaman kana eeggataa turan. Maaliif labsii mootummaa waan ta'eef labsii sanarraa hafuun waan hin danda'amneef yeroon ishee immoo yeroon dahumsaa ishee gahee waan jiruuf egaa kana wajjin wal qabateet rakkoon isaan mudate kun mooraa loonii keessatti akka boqotan achitti akka buufatan isaan taasise. Yeroo kana mooraa loonii kana keessatti guyyaan dhalootaa isaa gaafa gahu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ni dhalate jechuudha. Mooraa loonii keessatti dhalate jedhamee kan dubbatamu kanarraa kaaseeti. Egaa kuni sababa qaba. Amma inni waa dhabee yookiin rakkatee akka isaan achi buufatan akka isaan bakka sanatti boqotan kan taasise miti. Waa nu barsiisuudhaaf dhala namaatiif waa barsiisuudhaaf jedheet bakka sanatti dhalate. Egaa akka biyya lafaa irratti hubatamutti namni abbaa qabeenyaa ta'e tokko abbaa qabeenyaa bira boqota. Namni mootii ta'e tokko mootii bira boqota. Inni hiyyeessa ta'e immoo hiyyeessa bira boqota. Kanaaf Kiristoos irraa garuu kan ilaallu maalidha? Inni mootiidha. Mootii moototaati. Mootii qofayyuu miti. Mootii mootota hundaati. Qabeenyas taanaan abbaa qabeenyaa kamirra hundarraa kan caaluu fi qabeenyi isaa kan hin dhumne abbootii qabeenyaa hundaaf qabeenya kan kennedha. Beekumsas yoo ta'e hunduma caalaa beekadha. Haa ta'u malee garuu waan nu barsiisuu waan barbaadeef mooraa loonii keessatti bakka namni kun hin dhalannetti ofii isaatii gadi bu'eet mooraa loonii keessatti dhalate jechuudha. Kanaaf egaa kanarraa wanti barannu maalidha? Gad of qaqqabuu. Namni of tuuluu dhiisee biyyi lafaa kun of tuulummaarraa akka gadi buutee gadi of qaqqabuudhaan akka jiraattu waan nu barsiisutu jira jechuudha. Kanaaf egaa mooraa loonii keessatti dhalatee gadi of qabummaansaa kan ajaa'ibaati. Gadi of qabummaan akkanaa eessumattuu hin jiru jedheet Yohaannis Afaan Warqee sirna qulqulleessaa keessatti waan dubbatu qaba. Waan hedduudha kan inni barsiisu akkuma isin jettaniyyuu caalaatti immoo hawaasni ayyaana kana gaafa kabaju keessumattuu ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos haala addaatiin kan inni kabajamu. Taateewwan as keessatti raawwataman hedduun isaanii tokkoon isaanii hiika gurguddaadha kan inni qabu. Mee akkamitti kabajuu qaba keessumattuu hordoftoonni amantii kiristaanaa hordoftoonni yookaas kanneen ayyaana kana kabajanii akkamitti kabajuu qabu? Maal barannaa dhalachuu Yesuus Kiristoos irraa? Tole egaa jalqaba ayyaanicha kabajuun maaliif barbaachise kan jedhu irraa ka'uu qabna.
ayyaanichi kabajuun kan barbaachisee fi ayyaanni kun tokkoffaa gooftaa qofa miti kan dhalate ayyaana kanatti. Namatu dhalate. Kan dhalate Addaami ijoollee isaa wajjin jechuudha. Malee gooftaa qofti kan dhalate miti. Kanaaf dhaloonni kun guyyaa dhaloota Kiristoos qofa otoo hin ta'in guyyaa dhaloota Addaamii fi ijoollee isaa waan ta'eef ayyaana kana kabajna. Lammaffaa guyyaan kun guyyaa misiraachooti. Egaa jalqaba Addaam dhalachuusaa abbootiin hayyoonni mana kiristaanaa keessaa qulqullichi Efreem galata maaramii guyyaa wiixataa dubbifamu irratti ተፈስዮ ቤተልሔም አገሮሙ ለነቢያት እስመ በሀቤኪ ተወልደ ክርስቶስ ዳግማይ አዳም jedha. Kana jechuun maalidha? Addaam inni lammaffaan Beetelihemitti dhalate. Yaa Beetelihem gammadii Addaam inni lammaffaan si keessatti dhalatee jira jechuudhaan Beetelihem faarsa as keessatti jechuudha. Kana jechuun kan dhalate Kiristoos qofa otoo hin ta'in ijoolleen Addaamis lammaffaa dhalatee jira jechuudha. Dhalatee jira. Kanaaf dhaloonni kun guyyaa dhaloota ijoollee Addaamis waan ta'eef guyyaa ayyaanaa kana ni kabajna. Lammaffaa guyyaan kun guyyaa misirraachooti, guyyaa gammachuuti addunyaa hundaaf jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti gaafa ilaallu ergamaan Waaqayyoos jedha yeroo gooftaan dhalate kanatti warra iddoo sanatti fageenya naannoo Beetelihemitti warra loon tiksaa turan tiksootatti mul'ate jedha. Fuuldura isaanii gaafa dhaabbatus kabaja isaarraa kan ka'e ulfina isaarraa kan ka'e ni sodaatanii. Innis hin sodaatinaa ani misiraachoon isinitti himaa. Misiraachoon gammachuun isinitti himu kun immoo kan dhala namaa hundaaf addunyaa hundaaf kan ta'udha. Guyyaarraa magaalaa Daawit Beetelihem keessatti Kiristoos inni mootichi isiniif dhalatee jira jechuudhaan egaa misiraachoo kana itti hime jechuudha. Kanarraa kaaneet ayyaana kana ayyaana misiraachoo waan ta'eef ayyaana itti deebinee dhalanne waan ta'eef ayyaana guyyaa dhalootaa keenya waan ta'eef ayyaana kana kabajna jechuudha. Egaa dabalataan kan ayyaanni kun ayyaana kanarraa maal baranna wanti jedhu dhaloota Kiristoos irraa maal baranna wanti jedhu waa lama gurguddoo baranna dhaloota Kiristoos irraa. Tokkoffaa kan barannu akkuma jalqaba kaasee gad of qaqqabuudha kan barannu. Kiristoos mootii moototaa ta'ee gooftaa gooftotaa ta'ee aangoo guddaa otoo qabu otoo waan tokkollee hin dhabin jaalala namaatiif jedhee gadi bu'ee mooraa loonii keessatti erga dhalatee nuuf jecha ijoollee Addaamiif jecha jechuudha. Nuti immoo ijoolleen Addaam walii keenyaaf hangam akka wal kabajuu qabnu, hangam waliif akka gad of xiqqeessuu qabnu, hangam akka waliif nahuu qabnu, hangam akka wal jaalachuu qabnu dhaloota Kiristoos kanarraa baranna jechuudha. Kanaaf ayyaanicha kabajuu wajjin wal qabatee ayyaanni kun ayyaana kennaati. Kennaan kun immoo karaa lamaan ilaalama. Kennaan inni tokkichi kennaa Waaqni dhala namaatiif kennedha. Waaqayyoon dhala namaatiif kennee jira. Maal kennee? Waaqayyoon wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti gaafa ilaallu Waaqayyos sababa tokko malee addunyaa kana waan jaalateef ilma isaa isa jaalate isa tokkicha addunyaadhaaf dabarsee kenne. Kun egaa furtuu kitaaba qulqulluu jedhanii hayyoonni mana kiristaanaa nu barsiisu. Kennaan dhala namaatiif kenname, kennaan Waaqayyoorraa kenname ilma isaati. Eenyudhaaf kenname? Dhala namaatiif kenname. Eenyurraa? Waaqayyoorraa. Kanaaf guyyaa kennaati guyyaan kun jechuudha. Amma haalli itti ayyaanichi kabajamu gaafa ilaallu kennaadhaan kan guutamedha. Ayyaana kaan irraa addatti kan mul'atu namni kennaa walii kennuudhaan ayyaana kana dabarsa. Keessattuu warri adiin ayyaana kana kennaadhaan ijoolleedhaaf maatiidhaaf haadha warraa jaalalli walii guyyaa itti kennaan waliif kennamu jechuudha. Ayyaana kana wajjin wal qabate. Akka biyya keenyattis immoo haaluma warra adiirra baratameen haalli itti kabajamu jira. Haala aadaa biyyaa wajjin wal qabatuun immoo haalli itti kabajamu jira jechuudha. Kanaaf ayyaanni kun ayyaana kennaati. Inni jalqabaa kennaa Waaqayyoon dhala namaatiif kenna. Kana qofa miti seenan gara boodatti gaafa deebinee ilaallu egaa gaafa Kiristoos dhalatu raajonni dursanii akkuma dubbatan daa'imni nuuf kennamee jira. Daa'imni nuuf dhalatee jira. Ilmi dhiiras nuuf kennamee jira. Innis maqaan isaa ajaa'iba kan ta'e, raajii kan ta'e, waaqa waaqotaa, waaqa guddaa, akkasumas hangafa nagayaa, abbaa bara baraa jedhee ibsa raajichi Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti kaas gaafa ilaallu jechuudha. Kanaaf amma daa'imni nuuf kenname kun daa'ima qofa miti. Ilaali. Daa'imni namni ilmoo argata, ilmoo
gaafa dhalatuuf gammachuu akka gammadu beekamaadha. Eeyyee. Amma daa'imni dhalate kun garuu daa'ima qofa miti. Tokkoffaa maqaan isaa dinqii kan ta'e, ajaa'iba kan ta'e, waaqa guddaadha. Hangafa nagayaati. Amma daa'imni kun gaafa dhalatu biyya lafaatiif maal fidee dhufa? Nagaa fidee dhufa jechuudha. Sana biratti immoo abbaa bara baraati. Daa'imni abbaa ta'uu hin danda'u. Daa'imni daa'ima ilmoo ta'a. Garuu daa'imni nuuf kenname kun immoo kennaa ta'ee kan nuuf kenname kun abbaa bara baraati jechuudha. Dhala namaatiif abbaa ta'ee hanga bara baraatti kan isaaniif yaadu, kan isaan kunuunsu, waan dhala namaatiif barbaachisu kan guutuufii danda'u, jaalala kennuufii kan danda'u abbaa bara baraati jechuudha kan dhalate. Kanaaf kennaa Waaqayyo irraa haala kanaan argannee jirra. Gama biraatiin immoo dhalli namaa guyyaa sana mootonni baha fagoorraa dhufanii kennaa akka kennaniif egaa seenaan nu barsiisa. Kitaaba qulqulluu keessattis barreeffamee akkuma argamu wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa kaanii gaafa ilaallu gooftaan keenya ni dhalate Beetlihemitti. Dhalachuu isaa kan immoo duurfameet egaa akkuma raajonni dubbachaa turan nama Jeredest jedhamu tokkotu jira. Qomoo Bala'aam kan ta'e. Bala'aam jechuun kitaaba qulqulluu keessatti seera ba'uu boqonnaa 22 irratti seenaan isaa barreeffamee jira. Qomoo isaa kan ta'e namni Jeredest jedhamu kuni baha fagoo keessatti falaasama irratti bobba'anii hojii falaasamaa hojjetaa turan. Namni kuni falaasama akkasii keessa otoo jiru waan isaan waaqeffatan immoo urjiidha. Urjii irrattis falaasama gaggeessaa waan turaniif otoo haala san hin jiru namni kuni bishaan qarqara taa'eet galaana qarqara taa'ee otoo waa'ee falaasama isaa yaaduu mul'atni itti mul'ate. Mul'atni itti mul'atu kun tokkoffaa urjiidha. Urjii sanarratti immoo siilii yookiin suuraa durbeen tokko ilma qabattee daa'ima ishee hammattee ni arga. Kana wajjin wal qabsiisetti wanti kun maalidha jedhee qorateet egaa waan raajiidhaan arge sana waan bishaan sana keessatti galaana sana keessatti arge sana sibiilaan boceet kaa'e. Kana biratti jara kana bira maaltu jira? Kennaa sanyii irraa darbaa dhufeetu jira. Kennaan suni maalidha? Tokkoffaan warqeedha. Inni lammaffaan ixaana. Inni sadaffaan immoo karbeedha. Waan kun sadeen daddarbaa dhufe sanyii isaaniitti. Gubbaadha jechuudha. Eessaa akka dhufe hin beekamu. Garuu abbootiin keenya akka nu barsiisanitti kitaaba wangeela Maatiyos boqonnaa 2 kana hiika isaa gaafa ilaallu abbootiin hayyoonni mana kiristaanaa babal'isanii gaafa nuuf ka'anii kennaan kuni jalqabaa Waaqayyoon karaa ergamoota isaatiin Addaamiif kennee ture. Addaam immoo haadha warraasaa Heewaaniif kenneet kennaa kanaan ishee haadha manaa godhatee akka ishee fuudhe ibsu. Kanaaf kennaan kun daddarbee dhufeet warqeen sunis ixaanni sunis karbeen sunis daddarbaa dhufeet jara kana bira gahe. Warra baha fagoorra jiran kana jechuudha. Mootota sanyii moototaatii itti daddarbee dhufee waa kana harkaa qaban. Gama biraati immoo hojiin isaanii hojii falaasamaati. Urjii lakkooftota jedha. Urjii lakkooftota. Urjii irratti xiyyeeffata jechuudha falaasamni isaanii. Kanaaf egaa jarri kun kennaa kana of biraa qabu, eenyuuf akka kennan, eessa ga'uu akka qabu baay'ee dhiphachaa turan, yaadaa turan. Kanaaf Jeredest kun gaafa fakkeenya kana argu maal jedheen ijoollee isaatiin urjiin ni bahaa. Urjii kana hordoftaniit gaafa urjiin kun bahu, urjiin kana fakkaatu gaafa bahu, urjiin bocee bifa sibiilatiin kaa'e kana jechuudha. Akkasumas immoo suuraa dubaroo Maariyaam ilma ishee hammattee jirtu kana bocee waan kaa'e waan raajiidhaan argi sana isaan bira kaa'eet gaafa urjiin kun mallattoon urjii kana gaafa argitanii mootiin samii ni dhalata. Kanaaf urjii kana hordoftanii deemtaniit bakka mootiin samiidhaa dhalate kanatti kennaa daddarbaa dhufe kana warqee kana ixaana kanaa fi karbee kana ni geessituu fi kennaa gootanii kennituuf jedheet dhaamee du'e jechuudha namni kun. Kana booda namoonni sun warri falaasamaa kuni waan sana eegaa turan. Gaafa Kiristoos Beetlihemitti dhalatu urjiin sun bahe. Urjiin sun bahee urjii sana hordofaniit egaa mootota 3 ta'aniit baha fagoorraa namoota 30,000 wajjin jechuudha tokkoon isaanii warra isaan loltoota isaanii deeggartoota isaanii wajjin nama 10,000 qabatanii 30,000 qabataniit gara Beetlihemitti imala jalqaban jechuudha. Kanaaf dhufanii urjii sanaan duurfamanii gaggeeffamanii dhufanii Beetlihem gaafa gahan urjiin kun egaa yeroo isaan nama wajjin wal arganii waan isaan jalaa dhokatuuf gaafii gaafachaa deemuu jalqaban. Keessattuu Beetlihem gaafa gahan baay'ee jalaa dhokataa ture, yeroo tokko dhokata yeroo tokkotti mul'ata. Kanaaf ayitee halluu urgusata walda
jechuudhaan mootichi inni dhalate eessa jira jechuudhaan gaafachaa deemaa turan jechuudha. Otoo deemanii mootonni gaa akkuma dura ibsuudhaaf yaaletti mana mootiiti masara mootummaa qubatu gaafa qubatan. Kanaaf eessa qubatanii masara mootummaa Heroodis qubatan jechuudha. Heroodis isaanii qorate eessa dhuftanii akkamitti dhuftanii maal barbaadu jedhee gaafa qoratu mootiin dhalatee jira asitti. Isaaf kennaa kana kennuu dhufne jedhanii gaafa itti himanii mootichi sun ni nahee jedha. Gama tokkoon diinni guyyaa itti naheedha. Gama biraatiin immoo dhalli Addaam guyyaa itti gammachuu argateedha. Maaliif nahee gaafa jennu mootichi jinniin yookiin seexanni isarra bulee waan tureef haalli inni itti mo'ate haalli inni itti aangoo sana qabate iyyuu haala sirriin ta'in karaa cubbuu ta'in karaa ammeenya qabuun waan ta'eef egaa guyyaa sana seexanni isarra buleet inni ni naafe jechuudha. Ni nahee ni gaddee kana booda jarri kun deemaniit Kiristoosiif kennaa isaanii kennanii isaaf sagadanii galateeffatanii gara biyya isaaniitti nagaadhanii akka galan ibsa. Kanarraa ka'eet egaa kennaan guyyaa kana kennaan namoonni waliif kennu jechuudha. Ayyee luba guddaan sin galateeffadha. Mee keessumattuu dhalachuun Yesuus Kiristoos hangafa nagaa akkasumas waaqayyoo fi biyya lafaa gidduutti araara kan buuseedha kan jedhamu. Mee haala biyya keenyaatti wajjin wal qabsiisnee haa kaasnu. Mee nageenyi waaqayyoo fi yookaas Yesuus Kiristoos biyya lafaatiif fidee dhufu araarri waaqayyoo fi biyya lafaa gidduutti uumamee fi gammachuun addunyaa irratti ta'e kuni haala biyya keenyaatti wajjin wal qabsiisnee oggaa ilaallu maal nutti agarsiisa? Maal nuuf ibsa? Maal nuuf dhaamame? Tole kuni dhalachuun Kiristoos biyya lafaatiif ijoollee Addaamiif bu'aa maal buusee maal argamsiisee wanni jedhu kun egaa tokkoffaa dhalachuun Kiristoos biyya lafaatiif jaalala kan inni fidee dhufe. Maaliif dursee dhalli namaa gargar faca'ee ture, wal jibbiinsi dhala namaa jidduu ture, dhala namaa fi dhala namaa qofa otoo hin ta'in waaqa fi dhala namaa jidduu lola ture. Akka kitaaba qulqulluurraa hubannutti dhala namaa fi waaqayyo jidduu lolatu ture. Lola ture kana diigee jira jechuudha dhalachuun Kiristoos. Tokkoffaa waaqayyoon ilma isaa dabarsee kan kenne dhala namaatiif waan jaalateef. Jaalalli isaa immoo sababa irraa kan maddu miti. Akkasumatti dhala namaa jaalate. Jaalalli inni dhala namaatiif qabu kun egaa akkuma hayyoonni mana kiristaanaa ibsanitti fiqirsa saaboola waldaa iyyaalin manbaruu waabsoos kalamoot jedha. Jaalalli waaqa isa guddaa samiirraa harkisee hanga du'aas isa geessise jedha. Kanaaf kan fide gara biyya lafaatti kan fide jalqabayyuu jaalala jechuudha. Kiristoosiin kan fide. Jaalala waaqayyoon dhala namaatiif qabutu Kiristoos gara biyya lafaatti fide. Egaa akkuma hayyoonni keenya dubbatan jaalalli isa hawwateet gara biyya lafaatti fide akkuma jedhame Kiristoos ni dhalate. Kiristoos gaafa dhalatu kana maaltu ta'e wangeela Luqaas boqonnaa 2:11 irratti gaafa ilaallu ergamoonni samii kun warra dhala namaa ta'an ijoollee tiksee ta'an warra loon eegaa turan sana wajjin akka faarfatan tokkummaadhaan akka faarfatan taasise. Duraan dhalli namaa kan itti uumameef sababni itti uumameef akka waaqayyo kabajee waaqayyo galateeffachaa akka jiraatuuf gammachuu guutuudhaan akka jiraatuuf garuu sababa abboommii waaqayyo jigseef seexanni itti naafee waan jannata keessa isa baaseef nagaa sana dhabee ture gammachuu sana dhabee ture. Yeroo itti waaqayyo galateeffatu otoo hin ta'in yeroo itti bu'ee bahee dafqee waa argatee waa nyaatee waa ittiin jiraatu qofa yaadutti sanarratti immoo qabeenya horachuudhaaf jecha wal mormuu wal dhiibuu dhalli namaa dhaloonni duraanii qabeenya argachuudhaaf beekumtii argachuudhaaf wal waraanaa akka turan egaa seenaa biyya lafaarraa waan hubatamuudha. Kana keessa ture dhalli namaa. Namni humna isaatti amana jechuudha bara sanatti. Dukkana keessa waan jiruuf namni dukkana keessa waan jiruuf humna ofiitti amana. Dukkana keessa yoo jiraatte ati dukkana san keessa haala ittiin baatu qofa yaadda jechuudha karaa kamiinuu. Kanaaf waan akkasiitu ture garuu gaafa Kiristoos dhalatu maaltu ta'e namaa fi nama jidduu qofa otoo hin ta'in ergamoota waaqayyoo fi nama jidduu jaalalli akka bu'u araarri akka bu'u ijoolleen waaqayyoo dhalli namaa ergamoota waaqayyoo wajjin akka faarfatan ta'e. ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ jedha. Samii irratti waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u biyya lafaa irratti immoo
araarri dhiifamni dhala namaatiif haa ta'u jedhaniit waliin faarfataa turan jechuudha. Kanaaf egaa dhaloonni Kiristoos kun biyya lafaatii maal fidee dhufe? Jaalala fidee dhufe, araara fidee dhufe, dhiifama fidee dhufe. Kanaaf egaa araarri biyya lafaatiif haa ta'u, dhiifamni biyya lafaatiif haa ta'u. Tokkoffaa cubbuu dalageera dhalli namaa cubbuu san akka dhiifamuuf. Dhalli namaa wal jibbee jira waliif akka dhiisu, tokkummaadhaan akka jiraatu, jaalalaan akka jiraatu. Egaa kana kan nu barsiisu jechuudha. Tokkoffaa sana dura akka kakuu moofatti uummata Waaqayyoo jedhamanii kan waamaman uummata Israa'el qofaadha. Warri kun Ormoota jedhamanii waamamu. Amma dhalachuun Kiristoos kun maal fide? Ormootiin fi uummanni Waaqaa jedhamanii uummanni waamamu, uummanni Israa'el, sabni Israa'el kun akka tokkummaan taasisee jechuudha. Kanaaf egaa tokkummaa kana kan fide dhalachuu Kiristoos jechuudha. Otoo Kiristoos dhalachuu baate tokkummaan hin jiru. Otoo Kiristoos dhalachuu baate jaalalli hin jiru. Otoo Kiristoos dhalachuu baate araarri hin jiru. Kabiraa Kiristoos jaalala fidee dhufuusaa maaliin baranna? Wangeela Luqaas boqonnaa 15 gaafa ilaallu Kiristoos warra namoonni jibban, warra namoonni tuffatan waliin ta'uudhaan gadi of xiqqeessee warra cubbamoota jedhamanii namoota keessaa hawaasa keessaa fo'aman wajjin ta'uudhaan isaan wajjin nyaatee isaan wajjin dhuguudhaan jaalala dhala namaatiif qabu ibsaa ture. Nama kamirrattuu haaloo ba'uu, nama kamiyyuu miidhuudhaaf haalli itti dhufee hin jiru jechuudha. Warra isa himatan, warra isa reeban hunduma isaanii walitti qabeet buddeen baay'isee nyaachisaa ture. Waan dhugamu qopheessee isaan baasaa ture. Nagaadhaan waan isaanii barbaachisu, jaalala isaanii barbaachisu warra dhukkubsatan qoricha malee akka fayyan taasisaa ture. Egaa kanaaf wanti inni fidee dhufe sanadha jechuudha. Inni lammaffaan Kiristoos biyya lafaatiif fidee kan dhufe fayyina. Fayyinni kun immoo fayyina foonii fi fayyina lubbuuti. Inni jalqabaa fayyina lubbuuti. Addaam Waaqayyo irraa adda ba'uu isaatiin du'ee jira. Gaafa narraa adda baate, gaafa baala kana nyaatte du'a duuta jedhamee ture waan ta'eef Addaam du'aa ture. Sababa cubbuu isaatiin jechuudha. Du'a isaa kanarraa fayyiseera Kiristoos dhalachuu isaatiin. Foon isaa uffachuu isaatiin. Amma Kiristoos qofatu nama ta'e miti. Namni Waaqa ta'eera karaa dhalachuu Kiristoosiin jechuudha. Inni dhalate kun ilma namaati. Kiristoos namarraa dhalate, sanyii namaatirraa dhalate, foon namaa uffate. Kanaaf nama qofa Waaqa qofatu nama ta'e otoo hin ta'in kanarratti wanti nu barannu namnis Waaqa ta'eera jechuudha. Ol guddateera jechuudha. Kanaaf fayyina argate kanaan jechuudha. Fayyinni isaa fayyina lubbuuti, fayyinni isaa fayyina fooniiti. Egaa warra jaamaa ta'an ija isaanii banaa, warra naafa ta'an naafummaa isaaniitirraa isaan fayyisaa waa tokko malee tajaajila kennaa ture Kiristoos waggaa 33 biyya lafaarra deddeebi'ee jechuudha. Kana biratti immoo wangeela barsiisaa ture. Wangeelli inni barsiisu kan jaalala ibsudha, tokkummaa ibsudha. Namni hundi tokko ta'ee wal jaalatee waliin akka jiraatu, otoo waliin qoqqoodiin, sadarkaa jireenya isaatiin akka waliin qoqqoon, qomoodhaan akka waliin qoqqoon, kutaa biyyaatiin akka waliin qoqqoon, hundumtuu tokko ta'ee tokkummaadhaan jaalalaan akka jiraatu Kiristoos biyya lafaa kanaaf jaalala akkasii fidee dhufe jechuudha. Ulfaadhaa dabalataanii bifuma aadaa keenya keessatti iyyuu mucaan gaafa dhalatu gammachuu guddaadha kan ta'u. Ollaan wal waamee walii wajjin gammachuu sana hirmaataa kennaa kan qabatee dhufu kennaa waliif kennaa mucaa sanaaf ni kenna. Mee gammachuu tokkoon mana kiristaanotaa keessa seenu kana akkamittiin kabajuu qabna? Gammachuun namoota hedduu hirmaachisa waan ta'eef mee hordoftoonni amantii kiristaanaa akkamitti kabajan hoggaa dhalachuu Yesuus Kiristoos kana yaadannu akkam ta'uu qaba jettu mee? Tole egaa amma haala qabatamaa biyya keenya keessa jiru wajjin wal qabatee namoonni haalli itti ayyaana kana kabajaa jiranii haala aadaa keenya ibsu miti. Directly wanti nuti arginu waanuma biyya Ormaatti jiru waan warra adii irraa fidanii aadaa sana qofaan ayyaanichi akka kabajamutti namoonni ilaalan baay'eedha. Waan adda addaa qopheessanii mana isaanii keessatti haala biyya keenya fakkaaneen haala biyya Ormaa fakkaatuun haalli itti kabajamutu jira. Garuu uummanni keenya aadaa qaba. Uummanni keenya safuu qaba. Uummanni keenya otoo akka ammaa kana addunyaan tokko hin ta'in dura haalatti ayyaana kana itti kabajaa ture qaba. Tokkoffaa karaa amantii haalli itti ayyaanichi kabajamu jira. Gama biraatiin immoo karaa aadaa haalli itti ayyaanichi kabajamu jira. Kanaaf amma nuti kan keenya hundumaa dhiifneet kan Ormaa finnee asitti hojiirra oolchaa jirra.
inni kun immoo hin deemsisu, hin fayyadu. Faayidaa isaarra miidhaa isaatu caala. Kanaaf haalli kamiin kabajuu qabna ayyaanicha kana haala kamiin kabajuu qabna gaafa jennee gara haala ayyaanni kun itti kabajamuu qabutti deebinu tokkoffaa akka kiristaanatti namni ayyaana kana kabajuu kan qabu kan isaaf dhalate abbaa isaati, kan isaaf dhalate fayyisaa isaati, kan isaaf dhalate gooftaa isaati. Kanaaf kana yaadachuudhaan isaaf galata galchuudhaan mana qulqullummaatti mana kiristaanatti walitti qabamee akkuma abbootiin keenya dur isaan irraa akkuma ittiin nu barsiisaa turan jechuudha. Akkuma isaan gochaa turanitti egaa guyyaa kana mana kiristaanatti argamuudhaan waaqayyo galateeffachuudhaan sirna qulqulleessa irratti argamuudhaan galata isaa dhiyeeffachuudhaan kabajuu qaba kiristaana jalqaba jechuudha. Wanni guddaan kana kiristaana irraa kan eegamu. Isatti aansee namni manuma kiristaanaa keessa ooleen buluu gara mana isaatti deebi'a. Gaafa mana isaatti deebi'uu akkamitti kabajuu qaba kan jedhu kana gaafa ilaallu guyyaan kun akkuma dura kaasee guyyaa kennaati. Kennaan kun immoo poosti kaardii waan matee ta'e waan akkasii walii kennu miti. Maaliif Kiristoos waan akkasii miti kan nuuf kenne? Waaqni kan nuuf kenne ilma isaati. Ilma isaa tokkicha ilma isaa jaalatu nuuf kenne. Kanaaf nutis waan jaalannu tokkoffaa waan jaalannu kennu qabna namaaf. Lammaffaa Kiristoos dhalachuu isaatiin faayidaa guddaa arganne, gammachuu guddaa arganne, fayyina arganne. Nutis immoo waan kennu sun nama kenninuuf san waan fayyadu ta'uu qaba. Egaa amma haala qabatamaa biyya keenyatiin biyyi keenya guddinaa fi tattaaffii gochaa jirtu kana keessatti namoonni baay'ee rakkachuu danda'u, namoonni baay'ee miidhamuu danda'u, waan nyaataan dhabuu danda'u, hojii dhabuu danda'u, waa hedduutu jira, namni rakkate baay'eetu jira. Kanaaf haalli jireenyaayyuu inni tokko akka qabeenya guddaa horatu, inni tokko immoo akka harka duwwaatti hafuu isa taasisee jira. Kanaaf amma namni waliif yaaduu qaba asitti. Inni qabeenya qabu, inni qabeenya horate, carraan isaaf kennee qabeenya kan horate, waaqayyo isaaf kennee qabeenya kan horate, isa qabeenya hin qabne, isa gabuu bulu, isa waan uffatu hin qabne kana yaaduu barbaachisa jechuudha asitti. Maaliif Kiristoos nuuf yaadee jira? Kiristoos hanga kana yoo nu jaalate, hanga mooraa loonii keessatti dhalachuu gadi yoo nu jaalate, inni waaqa ta'eetu jiru jechuudha. Inni uumaa keenya ta'eetu jiru. Nuti immoo uumama isaatii, dhalli namaa immoo qomoo tokko, sanyii tokko, dhiiga tokko, addaam irraa dhalanne hundi keenya, haati keenya heewaanii tokko taanee jirra waan ta'eef waliif yaaduu qabna. Kiristoos akka nu yaadetti. Maaliif waan Kiristoos irraa barannu kana guutuu isaa appilaayi gochuu qabna jechuudha. Gaafa gallee mana keenya geenyu ayyaana kana gaafa yaadannu ayyaana kana kabajaa jirra jennee gaafa yaannu ayyaana kana maaliif kabajna? Kiristoos waan dhalateef. Kiristoos dhalachuu isaa kabajaa jirra yoo ta'e immoo sababa Kiristoos itti dhalate kana yookiin immoo waan Kiristoos irraa baranne kana hojiirra oolchuu qabna. Wal gargaaruun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Maaliif kana Kiristoos irraa baranne? Ayyaana kana keessatti akkuma walii galaatti wanti nuti gochuu qabnu gaaffii kitaaba qulqulluu deebisuu qabna. Gaafa Kiristoos inni dhalate inni ayyaana isaa kabajnu kun dhufu gaaffii inni nuuf dhiyeessu waan deebisuu danda'u. Akkuma wangeela Maatiyos boqonnaa 25 irratti barreeffame gaafa Kiristoos dhufu maal gaafata? Beela'ee na nyaachiftanii jirtu, dhoobadhee na obaaftanii jirtu, daaree natti buustanii jirtu, dhukkubsadhee na gaafattanii jirtu waan jedhu kana gaafiin. Kana hundumaa deebisuu qaba jechuudha kiristaanni. Yeroo kamuu deebisuu haa qabaatu iyyuu malee keessattuu immoo guyyaa ayyaana kana kabaju baasii baay'ee baasa namni. Uffataaf hin baasa, mana keessatti waan qopheeffatu, waan nyaatamu, waan dhugamuuf hin baasa. Gaafa kana immoo namni wal affeera. Inni akka aadaatti waan tokko. Namni ollaasaa waammatee ollaasaa wajjin isa qabus isa dhabes waamee wajjin jiraachuu waan tokko. Caalatti garuu namoonni tokko tokko sadarkaa eeganiiti kan wal keessummeessan, kan wal waaman, kan wal affeeran. Inni sooressa ta'e sooressuma waama. Inni hiyyeessa ta'e hiyyeessuma waamee akka isaa qabaatu wajjin dabarsa ayyaana kana. Sana caala garuu namni qalbii jijjiirachuu yerootti qabudha. Keessattuu bara kanatti qalbii jijjiirachuu qaba namni. Namni kiristaana ta'e kiristaanummaa isaa waan isa barsiisu. Akkuma dura siin jedhe gaafa gooftaa fuuldura dhaabate gaafa isa naaf dhalattee jirta jedhee ayyaana isaa kabajaa jiru kana fuuldura dhaabate maal akka deebisu yaadaa kabajuu qaba jechuudha. Namni inni waamu nama isaa ol ta'e miti yookaan nama sadarkaa isaarra jiru miti. Isa isaa gadi jiru yaadachuu qaba. Kiristoos isa olaanu ta'eet warra gadaanu bira dhufe. Nutis sadarkaa qabnaa. Egaa haalli jireenyaa wal nu dabarsa. Inni tokko beekumsaan kan biraa caala, inni tokko qabeenyaan kan biraa caala, inni tokko aangoodhaan kan biraa caala. Kanaaf amma
asitti aangoon hin hojjetu ayyaana kana kabajuu irratti. Namni ani aangoon qabaa namoota aangoon qabne wajjin dabarsuun qabu jedhee alitti of tuuluu hin jiru jechuudha. Maaliif Kiristoos aangoo guddaa qaban mootii moototaatiin gooftaa gooftotaatu hundumaa odoo caalu gadi bu'e. Inni uumadha gara uumamtootaa dhufe. Kanaaf amma gaa eessa sadarkaa nuti irraa gadi buunu isa kami? Yoo Kiristoos hordofna ta'e ayyaana isaa kabajne yoo ta'e sadarkaa nuti eeggannu sun sadarkaa kami? Inni iyyuu mootii ta'ee waaqa ta'ee abbaa qabeenya hunduma caalu ta'ee gadi dhufee hiyyeeyyii keessatti mooraa loonii keessatti dhalatee jira. Nuti akkamiin of tuuluu dandeenya achitti? Aangoo keenyan akkamiin boonuu dandeenya? Qabeenyan qabaanii hiyyeessa wajjin nyaachuun qabu, hiyyeessa wajjin dhuguun qabu akkamiin jenna? Inni abbaa qabeenya hunduma caalu gadi dhufee otoo nama jidduutti argamee jiru. Kanaaf kan waan isarraa barannu sana tokkoon isaa hojiirra oolchuu qabna jechuudha gaafa ayyaana kana qaban. Kanan goone yoo ta'e gaafiitu jira. Gaafii sana deebisuu hin dandeenyu guyyaa sana. Kabira akka aadaatti taphoonni adda addaa jiru. Durga abbootiin keenya qillee taphachuu jira, muka waan akkasii taphachuu jira, farda garmaamuu jira, tokkummaatu jira. Maaliif sun kan godhamu yeroo qillee taphatamu namni guddaa fi xiqqaan wajjin taphata. Namni bulchuu fi namni bulfamu wajjin taphata. Bagannaa caawwataa iqqoxxum geetaa jedhu warri Amaariffaan jechuudha. Gooftani garbicha isaatiin hin lolu tapha qilleeti irratti. Maaliif tapha jaalalaati waan ta'eef. Gaafa gaduuf qaqqabu gaafa tokkummaati waan ta'eef namni haala saniin jaalalaan wajjin taphata. Tapha adda addaa taphatee dabarsa. Lammaffaa irratti farda garmaamuudhaan wajjin taphata namni ayyaana kana kabaja jechuudha. Guyyaan yeroon kun yeroo araaraa ta'uusaa namni hundi hubatee haala kamiinuu namni wal lolee jiru, namni wal jibbee jiru. Qaamni adda addaa qaamni garee gareedhaan wal qoodee wal lolaa wal waraanaa wal salphisaa jiru. Inni kun hundi Kiristoos tokko nu taasisuu yaadatee walitti deebi'uu qaba jechuudha. Maaliif tokkummaa jira waan ta'eef Kiristoositti tokkummaa kana nuuf kenne waan ta'eef tokkummaa nuuf kenname kanatti yoo har'a hin fayyadamne boru gaafa gaafatamnu waan deebifnu hin qabnu waan ta'eef inni nuti otoo cubbuu guddaa dalagnee jirru cubbamoota taanee otoo jirru nutti araarameerra nuti immoo hundi keenya cubbamoota. Waliif dhiisuu qabna jechuudha. Inni haaloo walitti qabatee jiru haaloo waliif dhiisuu qaba. Maaliif guyyaan isaa guyyaa araaraa waan ta'eef. Namni haala kamiinuu yoo wal miidha hanga lubbuutti wal miidhuu danda'a. Kiristoos garuu hanga lubbuu isaa dabarsee kennuutti kan nu jaalate. Kanaaf araara buusuu barbaachisa jechuudha. Namni haala kamiinuu wal dhabee jiru, qaamni haala kamiinuu wal dhabee jiru hundi isaa ayyaana kana sababeeffachuudhaanis haa ta'u, kana yeroo biraattis haa ta'u, tokkummaa buusuun, araara buusuun guddina biyyaatiifis, nagaadhaan waliin jiraachuudhaafis, gara fuulduraatti immoo mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf akka kiristaanaatti mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf araarri barbaachisaadha, dhiifamni barbaachisaadha, tokkummaan barbaachisaadha. Kanaaf namni wal dhabee jiru, namni wal lolee jiru keessattuu gaafa ayyaana kana kabaju walitti araaramee bakka asii dhiisee jira jedhee gara tokkummaatti waliin socho'uu qaba jechuudha. Kanaaf egaa namni hiyyeessa yaadachuu qaba, warra rakkatan gargaaruu qaba, warri wal dhabe immoo waliin araaramee ayyaana kana kabajuutu isarraa eegama. Ayyee lubaa guddiseen isin galateeffadha. Ayyaana qillee yookaas ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoosdha kan nuti kabajaatii jirru. Mee dhalachuu Yesuus Kiristoos yeroo Yesuus Kiristoos dhalatetti ilillee guddaaf gammachuu guddaatu ta'edha kan inni jedhu faaruuwwan garaagaraallee faarfatamaniiti kan isaan jiran. Mee akka mana amantaa Ortodoksiitti faaruuwwan ijoo kan isin amantootni akka isaan ittiin guyyaa kana yaadataniif barsiistan yoonnaa jiraate waa muraasa yoo turre nu jettani. Ammeha homu amseu medmime ammeha homu amseu medmime አንፈራጹ ሰባ ሰገል አንፈራጹ ሰባ ሰገል አንፈራጹ ሰባ ሰገል አንፈራጹ ሰባ ሰገል jedhamee faarfatama. Kana jechuun maalidha? Warri sabaa sagalli warri jedhaman mootonni gara baha fagootii dhufan kuni kennaa isaanii Kiristoosiif dhiyeessanii. Egaa kennaan suni maalidha? Warqeedha tokkoffaan. Warqee maaliif dhiyeessan yoo jenne warqeen Kiristoos inni dhalate kuni mootiidha. Ati mootii moototaati waan taateef jedhaniit
isa waaqarraa dhufe isa addaamirraa daddarbee dhufe sana kennaan kun siif mala qaama biraa qaamni inni maluuf hin jiru jedhaniit warqee sana kennaniif mootiidha waan ta'eef kan dhalate. Lammaffaa irratti kan kenname ixaana. Ixaanni immoo tajaajila lubummaatiif kan ooludha. Ati kan dhalatte kuni luba hangafa lubootaati. Aarsaa namaa kan simattuudha. Namaafis aarsaa taatee kan kaffaltuudha waan ta'eef kunisiif mala jedhaniit ixaana galchaniif. Akkasumas ati dhala namaatiif duuta jedhanii du'a isaatiif yaadannoo akka ta'uuf immoo karbee kennaniif. Kana kennanii ka'aniit gaa gammachuudhaan guutamanii gammadanii faarfatanii ililchanii gammachuudhaan anfaraasuu jechuun ni burraaqan jechuudha. Warri sabaa sagali kuni mootonni kuni warra isaan wajjin jiran hunda wajjin burraaqanii gammadanii guyyaa itti faarfatanii guyyaa itti waaqayyo galateeffatanii ta'uusaa kan argisiisudha jechuudha. Faarichis kanuma ibsa. Luba Oftaanaa guddiseen isin galateeffadhaa. Gara xumuraatti yaadni hafeera yookaas ergaa dhalachuu Yesuus Kiristoos wajjin wal qabsiistanii namoota bagattiin isin ga'e akkasumas hordoftootaan ergaa utuu nuuf dhaamtanii dabalataanis yaadni hafeera jettan yoo naa jiraate. Tole gaagaa inni tokkoffaan dhalachuu Kiristoosiin nuti dhalli namaa ilma waaqayyooti, ijoollee waaqayyooti nuti. Dursee Addaam abbaan qaba, Hewaanis haadhan qabdu, abbaas hin qaban. Abbaan isaanis haati isaanis waaqayyoodha. Kanaaf ijoollee waaqayyooti. Sababa cubbuutiin immoo kennaan kun irraa fudhatamee ture. Gaafa Kiristoos dhalatu gara keenya gaafa dhufu garuu warra isatti amanneef warra isa fudhanneef ijoollee waaqayyo akka taanu aangoo nu kennameera. Sababa dhalachuu isaatiin jechuudha. Kanaaf aangoo nu kenname kanatti haalan itti fayyadamuun barbaachisaadha. Namni ilma abbaa qabeenyaa ta'uu isaatti yookiin nama aangoo qabuuf ilma ta'uu isaatti itti boona. Yookiin nama beekumsa qabu ilma isaa ta'utti itti boona namni. Nuti immoo ummanni kiristaanaa abbaa bara baraa kan ta'e isayyuu yoomiyyuu kan nama hin ganne jechuudha. Abbaan hanga of dandeessitti si guddisaa san booda of dandeessee ofigeetii jiraata tu abbaa taata si dhiisa jechuudha. Kun immoo abbaan keenya inni dhalate kun abbaa bara baraati yoomiyyuu kan hin daganneedha. Kanaaf aangoo kan immoo egaa itti fayyadamuu qabna jechuudha. Jaalala abbaan keenya dhala namaatiif qabu nutis waliif keenyaaf qabaachuu qabna. Gad of qaqqabuu inni dhala namaatti agarsiise waan nu barsiise kana nutis hojiitti hiikuu qabna. Ummata kiristaanaa biyya keessas biyya alaas jiran hundumti keessan bagaa ayyaana dhalachuu Kiristoosiin isin ga'ee jechuun barbaada. Luba Oftaanaa Badhaasaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biyya lallabaa Shaggaritti itti gaafatamaa kutaa seeraa asitti argamtanii waa'ee dhalachuu Yesuus Kiristoos hiikaa inni biyya lafaatiif qabu akkasumas hawaasni yookaas hordoftoonni amantii kiristaanaadhaa haala kamiin akka kabajuu qaban irratti barsiisni macaafa qulqulluutii wajjin wal qabsiistanii ibsa bal'aa yaada bal'aa fi ergaa waan nuuf dhaamtaniif maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota poodkaastii faanaatiin guddiseen isin galateeffadha. Anis baay'ee ulfaadhaa anaaf galatoomaan jedha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ayyee isinis kabajamtoota daawwattoota keenyaa guddisnee isin galateeffannaa ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos kan bara 2018 kan sababeeffachuudhaan qophii addaatiin hiikaa dhalachuu Yesuus Kiristoos qabu irratti keessummaa keenya luba Oftaanaa waliin turtii nuti taasifne ni faana taataniin waan nu hordoftaniif guddisnee isin galateeffannaa ayyaanni bakka jirtan maratti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u bagaa ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos kan bara 2018 yookaas ayyaana qillee kan bara 2018 nagaadhaan isin ga'e ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u Andabalataa Addasaan ture ogeeyyii stuudiyoo mara waliin ta'uudhaan bakka jirtanitti ammallee ayyaana gaarii isiniif hawwina.